kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii koo akkam jirtu nagaa jirtu akkam walta fayyaa keessanii an nagaa koodha galata rabbii waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa warri mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuu hin dagatinaa jechuutiin jaaladhaa. Like share subscribe godhaati yaada xiqqoonatti dhagahamti tokko hikmaa biraan yookiin immoo mama cabbee biraan naa gahaadha. Mama cabbeen dhugaa waaqayyo baay'ee kana mararfadhe baay'ee kana ana mararte baay'ee kana nama mararan jechuudha. Ijoollee sun lamaanii baay'een takataattala baay'een isaan daawwadha dhugaa dubbachuudha fi baay'ee das nama jedhan xindoota das nama jedhanidha. Haadha manaaf abbaa manaa baay'ee das nama jedhanidha. Achiinis immoo itti aansuudhaan tiijii atis immoo adaraa isiin jedha. ከሰማሽ ማለት ነው ኦሮምኛ ወይንም ላታቅም ትችላለሽ። እነኚህ ልጆች እንደምንም አርግተሽ አስታርቂያቸው አደራሽን ለማለት እፈልጋለሁኝ። እና ዱጋ ረቢ ትዳሪ ነማ ጋይላ ኢጃረተኒ ጋይላ ጋጓኒ ኢጃለቴ ሆሩምቴ ወጅን ገድጀቴ ቦሩኑፍ ደበርት ጀቴ mataa gadi qabattee hojjettee har'ammoyyaa wanta adda addaatiin addaan ba'uun kun hojii seexanaati. Innaa wanti dhagahamaa jiru dursa firaankii natti fakkaatee tureyyuu dhugaa dubbachuudha firaankii natti fakkaatee garuu dhugaa rabbii baay'ee nama dabbaraa baay'ee namatti hin tolu wanta akkasii walloluun inuma jira. Mee abboota keenya duraanitti irraa fudhadhaa dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu shamarran biyya arabaatti galtanii gaa'ela godhattan wantuma adda addaatiin nuti biyya ormaa kana hogallu amala adda addaatti kan baasnu. Amalli adda addaa kan baasnus maal seetanii aariin dandeenyu bakka wanti nuti hin tolle tokko oguma san murteessuudhaaf kaanna. Kanaa murtee odoo murteessinii wallolisse duruu jira. Warri keenyas akka ittuu nu guddisan eenyumtuu wal jaalatee osoo waan tokko walitti bu'iinsin dhufin waliin hanga sa'aatii kana hanjiraatee hin jiru. Wallolaa እንደውም ዱራን እኮ ውሌ ጠፋ ወር ኩታኔ አማ ውሌ ሱን ሳፌ ዘራት መስኪን ገለተ ረቢ ያህታው መሌ ጊዜ በዱ አማ ጉራ ፊንቶሌ ወንት ጉራ ፊንቶሌ ዳጋ ሀጅሩ ከና ጊዜ በዱ ከና መሌ ወሉልሽ ዱሩ ጅራ ወልት ቡኢንስ ዱሩ ጅራ ገሩጁ hanገና ደረጃ አረና መጌሲስ እና ዴቢኤ ሞጆቹዳ nama miidiyaa eegataani osoo rabbi በቃ ገበና ሁንዳ waan mana keessa jiru hunda miidiyaadhaaf ibsuun barbaachisaa miti. Isaan irraa wanneen ani hubadhe jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuudhaaf xiqqishmas wallolaan miidiyaadhaan dhugaa xiqqishma dhuftee narraaf mee xiqqoo narraa haa qallalu jetteetillee kan dubbatatu ta'e jechuudha. Akka waan kinoo wannu wayitti fakkaatetti jechuudha. Kuwwanis immoo yuutuubii ittiin hojjechuu barbaadan gorsa san hin kennanii fi akkana taatee mannaa gibiyaaleesh maan indazii arageesh maan indazii hunyaaleesh jedhanii waaratanii waan hin taane sammuu namaa xuqqaan jechuudha. Yuutuubaroonni gurguddoonis ta'e kun maaliif namni hundi akka keenyatti beeki jechuun gaarii miti. Maaliif jennaan wanta nam tokko beeku nam tokko hin beeku waan ta'eef tokko kan beeku tokkos hin beeku ani kan beeku namni biraan beeku. Kanaafiyyuu ijoollee tana waaqayyoon xalootii godhaafi dhugaa waaqayyoo du'aa godhaafi kadhannaa godhaafi hikma mama cabbeen biyyi baay'ee jaalatti biyyinis baay'ee jaalata. Kanaaf jennaan ani yeroo hunda nan takataattala afaan oromoo hin beekti dhugaa like share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Keessattuu akka ishee bira viidiyoon ga'uuf like tuqaa share godhaadha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf hikma mama cabbee waaqayyo haadha kee siif haa jiraachisu. Waaqayyo haadha kee irmee siif haa dheeressu. Harmeetee dhugaa rabbii baay'ee kanan jaaladha. Waaqayyo umrii isaanii siif haa dheeressu bakka gaarii qabdaa fi akka yeroo ijoollee ammaatii miti. Waaqayyo sillee haa guddisu nagaan ilmoo akka ati haadhatee xooruudhaaf akka haadhatee sirriitti cinaa dhaabbatti kanatti ilmoon ati garaatti baachaa jirtu kunillee boru ilmoo si keessu siif haa ta'u. Naati daarii keetiifillee immoo waaqayyo nageenya haa buusu araara siniif haa buusu. Egaa Yesus Kiristoos nageenya isaa siniif haa buusu jechuutiin jaaladha akka amantaa kootiitiin. Egaa namni tidaarii keessa jiru walitti eenyumtu walitti hin bu'a. Kanaaf miti unkaan waan biraa dhiisiti hundi walitti hin bu'a sitti hin dhagahamini. Na obsa godhadhaadha hanga mi'a addaa fudhattan dirasii ga'uun hin barbaachisu. Ani miidiyuma irratti dhiyeessuu hin barbaachisu jedheen fudhadha akka kootiitti jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Maaliif
nama tokko osoo jaalattuu giddiidhaan addaan bahuun kuni gonkumaan ta'u. Eenyuuf jaalalli jidduu keessan jiraannan deebi'ee immoo daa'imtillee jidduu keessan jira. Innis daa'ima sirriitti jaalataa. Ati isin jaalattaa wanna barbaaddanii fiddan waan ta'eef adaraa keessan maqaa waaqayyootiin akka walitti deebitanii araara buustanii waan hojjetan keessattuu tiijii ጓደኛadha ቲጂ ወይንም ኦሮምኛ አሰምም ይመስለኛል የማሰም ይመስለኛል እንግዲህ ቲጂ አደራሽን ማለት እፈልጋለሁኝ እና አንዷም አለች ማን ነበረች ኢሙናት ማናት ግን አላቃትም የሆነ ሰርግ ድግሳ እንደውም የጠራቻት ማለት ነው እሷ ሙስሊም እህቴ ናት አደራሽን አንቺ ማስታረቂያቸው እነኚህ ልጆች አደራችሁ ይላለውኝ ወሪ ጓደኛ ታታን ወሪ ጭናሽቲ አርገምተን ሁምዲ ከሰኑዩ ነገኛ ቡሰፊ yeroo ammaa namni jaalateetii miti dhugaa dubbachuudhaaf jaalatee waan tokko gochaa hin jiru namni osoo hin jaalatiin wanta adda addaati kan hojjetu kuni hojii seexanaati barri bara waaqayyo bara araara nuuf haa godhu waaqayyo bara gaarii nuuf haa godhu bara namni ittiin waliin haa godhu eneenjaa gina haadha duraan hin jaalataadha nam beekaa amma yoo chaayinaala dirasii jalaa cufsiise jedhan kuni namni jaalateetii miti nammoo dhiifama godhiifiti hanga wal gorsaati miidiyaa irratti osoo waliin baasiin achumatti waan mana keessan waan waliin jettanii osoo mana keessatti waan waliin dabarsitan waan walii wanna jettan miidiyaa irratti baasuu baattanii akkuma jaalalli jidduu keessan jirutti waliin jiraatanii baay'ee dasna jedha akka gootti jechuudha kan addaan bahinsa gaa'ila namaa jaalatu seexana qofaadha dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo ilmoo keetillee nagaan si haa hiiku ilmoo siif ergamtu ilmoo si eebbistu ilmoo si xoortu akkaati haadha kee cinaa azoosh allollish innaati akka jettuun kanatti jechuudha siinillee azoosh innaati kasiin jedhu siif haa kennu siin jechuutiin jaaladha emma cabbeetiyya dhugaa dubbachuudhaaf ninja baay'ee ulfaata baay'ee si jaaladha dhugaa rabbii tan karaattettee biyya ormaatti hojjettee naa dabartettee gajjettee mataa kee gadi qaraqartee hanjaalattu wajjin jiraachaa turte amma immoo seexanaa jettanii seexanaaf harka kennuu osoo hin taane kadhannaa keetiin itti cimitii isallee dhan araaramaadha namni nam kamiyyuu wal loluun hinuma jira siin jechuutiin jaaladha akka jaalattu nan beeka kan jaalannaan ijuu kan ono jettu giddi irra deemaa jirta waan ta'eef adaraa keessan waaqayyo qabbana isin haa buusu waaqayyo jaalala jidduu keessanitti isin haa deebisu jechuutiin jaaladha mamma cabbeetiyya bareedduutiyya haadhateetillee baay'ee si jaaladha waaqayyo umrii isaanii irra deebiidhaan dachaa siif haa dheeressu miskiina rabbi miskiina maatii miskiinadha dhugaa anjibba namaa hin qabne kan jaalala namaa qabuudha baay'ee takaataa ture innaa oromoon dubbista waan ta'eefan oromoodhaan siif haasa'e jechuudha akkuma daawwattoonni keellee hin dhagahani atillee hin beektaa biinillee hin beekaa jechuutiin jaaladha innaa waliin yeroo teechan firaankii wal hojjettan yeroo hunda baay'ee dasnattanii baay'ee natti tolaa tureeyyuu dhugaa dubbachuudhaaf gada yaaduma keessanii naggeeffadha kana maa badan jedhee yaaduma keessa mukee keessa tasaabii maama cabbee maasa moona tana viidiyoon hojjenne jedhee osseenu wanta akkanaa dhagahee deebi'ee abarri shoggaa hojjetuun viidiyoo keessa irratti isas ilaalee jechuutiin jaaladha baay'ee gaddee diigamu gaa'ila keessanii hin diigamu immoo akka hin diigamne abdiin qaba inshaallah namni wal loluun hin jira araaramuunis hin jira kana gonkuma hunda jala sarareetan kanan dubbadhu jechuudha waaqayyo qabbana isiniif haa buusu waaqayyo jaalala jidduu keessan duraan jiru isiniif haa deebisu miqqanyaa jidduu keessan keessaa isinii haa balleessu isinirraa haa balleessu jechuutiin jaaladha egaa namni ammaa namarraa gadi hin taa'u holola adda addaatinis nama addaan hiikuu barbaada biyya keenya keessa hin beekon seexan akkamii akka seene kanaaf iyyuu waaqayyo gaa'ila kee siifaatisu siifaa dheeressu dhimmi dheeraa akka siif dheeressu abdiin qaba sin jechuutiin jaaladha hikmiyyee maamaa cabbeetiyyaa tiijii እኔ ደግሞ የምልሽን ቲጂዬ ማለት ነው ቲጂዬ በጣም ትስ jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf በጣም አመሰግንሻለሁ እና ምን ለማለት ይፈልጋል መሰለሽ እነኚህ ልጆች ካስታርቃቸው አደራሽንና አንቺና አንድ ማን ነበርች እሙናት ማን እንደሆነሽ አላቃቸውም ግን
አደራ ይሁንባችሁ ማለት ነው። ጅዱ ሴነቲ ጃርሳ ጅዱ ሴነቲ ረኮ ሳኒ ፍሩ ሆደንዴሰን ከንተ ዮካን ሞ ደንደው ባተን ነምት ያመቲ አራር ጋሪዳ ዱጋ ረቢ ኢሽን ሲንጃለቲ እን ሲንጃለቲ ኢናፋን ሞ ጃላላራ kan dhufedha dhugaa dubbachuudha inaafan eenyu inuma inaafna ani ammas taa'ee abbaa manaa kiyya ammaa hojjechaa jirta akkam hojjechaa ta'e nan dubbadha inaafan kanuma jiru wanna jaalattuuf nama tokkotti kan inaaftu garuu inaafa akka malee osoo hin taane inaafa wal tamataadhane jechuudha kanaaf iyyuu waaqayyo nageenya siifaa buusuu siniifaa buusuu mboohinii waan tokko irratti tsalooti gochuudhaaf du'aa godhi kadhannaa taasisi salaati jechuutiin barbaada akka imaanotii keetitiin obboleetti kiyyaa kuni wanna nama aggaxamuudha wanna sibicha irratti argame miti na jalaan kaffaamin bareedduu koo baay'ee si jaaladha mamma cabbee baay'ee tokko si jaaladha እናቴ ጃትሌ አደራ ኬሲን ጀቹትን ጃለደረ ዴቪዳን አደራ ወልት አራርሳ ዱጋ ረቢ ቀላሊ ወል ጃለተኔ ያው ሙኢና ፈንጃለሊ ወንጅዱ ሳኒ ጅሩፍ ዋንተ ኤፊ ታን ማጀራኒ አዳም በውሱን ታኒ ገሩ ረኮ አባ ሳንቱ ቤካ ረኮ ጅዱ ሳኒ ጅሩ ከናፊዩ ከነሞ ወርምቶ በሮኒ አካበደኒ ኢሳሰራፍተን ዲሳ ኢናራፍሲናቲ ከምቤኩ ዱኩ በጋራ ኦፊ ነመቱ ቤከተ መሌ ነምኒ ነማን ቤኩ kanaaf iyyuu jidduu odoo seenuun ta'in gorsa adda yoo gorsuu barbaadda gorsaa yoo kan araarsuu dandeechan jiraattan immoo araara godhuu fi dandeessu malee hoon jedhanii akkanumaanii wanta addaatiin kan isaan jidduun jirre kan isaan hin beekne kan immoo yaannoon jenne osoo hin beekin jechuudha hin beeku dhugaa baay'ee ulfaataa garuu waaqayyo qabbanas ni abus qabbana rajiri qabbanas ni abu jechuutin jaaladha na waaqayyo araaras ni faabusu mamma cabbeetiyya waaqayyo ermees na dheeressu waaqayyo walitti na deebisu garuu irra viidiyoo amma diggaamii hojjetu irratti kan walitti araaramtan akkanaa ta'u abdiin qaba egaa kan araara jibbuu seexana waan ta'eef waaqayyo seexana jidduu keessaa deebisu jaalala keessan dura walitti sifide isa san jidduu keessanitti sinifaa deebisu olola namaati sin dhagahinaadha jecha namaa sin dhagahina jechi namaati namni daarii keessa jiraate hanga ammaa wajjin turuu garuu namni seexana sitti ta'a namni tokko kanaaf iyyuu adara sin jechuutiin barbaada araarra akka bu'u abdiin qaba እና ባየው ulfaata dhugaa እና ባየው ulfaata sinin jechuutiin jaaladha qabban sinifaaba waaqayyo qabban sinifaaba እና ከነጀቹን ጃለዳ waaqayyo araaras ni faabusu mamma cabbeetiyya baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja adara keessan araara buusu